Tole eeyyamamoo ta'uu keef guddaa galatoomii jecha daawwattoota keenya hordofsiisne. Ani Toofiq Mahammad Aliin jedhama. Qindeessaa sagantaa eebba artiist Elemoo Walii eebba albama Teenya Urjiin artiist Elemoo Waliiti. Tole akka qindeessaa eebba guyyaa har'aa kanaatitti akka yaaddan isinii deemee eebbi guyyaa har'aa maal fakkaata? Wanni guddaan artiist Elemoo Walii lubbuudhaan ture waggaa 43 booda gara biyya keessatti deebi'ee asoo lubbuun jiru asoo fayyaa qabu biyya isarra lafa isarratti eebba albamaa eebbisiisuudhaaf gahudha wanni guddaan. Kaayyoon keenya guddaanis kana gammachuu kana. Inni lammaffaa Elemoo Alii nama uummata Oromootiif jiraate uummata Oromootiif hojjete nama seenaa guddaa qabu. Artii Oromoo keessattis sadarkaa addunyaatti awwaardota 8 ol nama fudhate. So nama kana gaafa har'aan tana biyya deebi'ee biyya lubbuudhaan jiraachuu keessaa baqatee deebi'e gaafa mootti deebi'u jijjiiramaa jira jedheeti gaafa deebi'u akkaataan itti nuti keessummeessines gaariidha. Hirmaannaan namaatis gaariidha. Jaalattoonni isaanii dhufee jira. Osoo sagantaa kana dursine yeroo itti kannine qophooyne kanaa ol milkaa'inni ni jira jeen yaada. Haa ta'u garuu ammaas eebbi kun feezii tokkoffaadha. Feezii tokkoffaarra Finfinneetti eebbifamee feezii lammaffaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessattis eebbifamuu danda'a. Kanaaf har'aaf hamma gaariidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanatti aansee eessatti magaalaa kam keessatti eebbisiisuu yaadda? Kanatti aansee Elemoo Alii piroojeektii gurguddaa qaba. Piroojeektii Afree Harmoonii Tuur kan jedhu already launch godhuudhaaf deema. Inni suni aadaa Oromoo artii meeshaa waliigaltee meeshaa tokkummaa meeshaa misoomaa godhee Afrikaa barsiisuudhaaf sanuma aadaa Oromooti sadarkaa Afrikaatti wanni godhuudhaaf biyyoota 30 biyya Afrikaa kanarraa tiimii artistoota Oromoo 50 hanga 70 hammate qabatee kan naanna'u already piroojeektii launch ta'ee jira. Ispoonsara barbaadaa jirra. Sagantaa guddaa kana qaba. Gara biraatiin eebba kana booda iddoo adda addaatti konsertiin adda addaa qaamni adda addaa afeerraa godhaa jiru. Kanaaf eebbaa fi konsertiilee adda addaatis walirratti godhuudhaaf qophii godhaa jirra. Inni biraa mana barnootaa muuziq school gaafa biyyaa dhufu Elemoon nama maali madda artiiti. He is the best guitarist in Africa, even in the world. So muuxannoo meeshaa taphachuu sagalee qindeessuu huujite kan qabu kana dhaloota Oromoo Itoophiyaa keessatti manni barnoota muuziqaa afaan Oromoo naannoo Oromoo irratti hin jiru. Kan jiru takkitti Yaareed Music School. Inni nu ammas takka walga'iinsi isaa gadaanaadha. Kanaaf carraa geggeessi Oromoo gara artiitti dhufee artii meeshaa guddinaa meeshaa misoomaa meeshaa injifannoo meeshaa walqixxummaa godhuudhaaf qabu kana bal'isuudhaaf Elemoo Alii mana barnootaa muuziqaa afaan Oromoo wanni godhuudhaaf qophiirra jira. Haa ta'u garuu kana hunda gaafa godhu gara mootummaarraa tumsa isa barbaachisa. Elemoo Alii nama rakkoo fi himachuu beeku miti. Nama kana naa godhaa jechuu beeku miti. Yoo ati rakkoo isaa hubattee gooteef malee. So gaafa har'aan tana asitti dhufee dargaggeessa keessatti asoo nuti hin dhalatiin nama biyyaa bee akkaataan qaamni mootummaa ta'u qaamni biizinesmaanii akkaataan itti simachuu qabnu kana daran inta hajeetiin abdii qabaa jechuudha. Tole sirba guyyaa har'aa kana daawwattoonni keenya liinkii kamirratti argachuu danda'an? Oro Music Spotify irratti Oro Music liinkii jedhu Facebookoota sooshaal miidiyaa adda addaa irratti gadhiisaa jirra. Fakkeenyaaf itu post kan jedhu irratti peejii kiyya kan Facebookaati kun achirratti ni argattanii bakka hedduu irratti Oro Music Spotify irratti fe'amee jira jechuudha. Ayyee guddaa galatoom. Galatoomaa ulfaadhaa.